Akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii isa jedhamuun immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo karaa baankii Dashaniin qabadhee dhufee jechaadha. Karaa baankii jijjiiree tanan qabadhee dhufa. Karaa Itoophiyaak.marketti garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma beekamu kalee baankii Dashanii dheengadda baankii Awaashii har'a immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii. Jaalala kanas sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo oolmaa sharafaati waan ta'eef guyyuma guyyaadhaan jechaadha. Keessattuu warroonni Itoophiyaadhaan ala jiraatanii gara Itoophiyaatti birrii ergatanii jechuudha. Viidiyoo kiyya keessaa biyyoota 20 kana keessa biyya kam keessaa akka fakkeenyaaf Duubaay yoo ta'e Duubaay dirhaamii meeqan akka oolu viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Gabaabumatti kanneen qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Ooman riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, yuuroo, kuronnaa, turkii liiree, Ijibshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin immoo guyyaa har'a kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoophiyaak.markettiin jechaadha. Biyyoonni 15 dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni 15 dabalanii jiru jechuudha. Biyyoota 20 qabadhee dhufe keessa biyyoonni 15 dabalanii jiru. Biyyoonni 3 immoo hir'isanii jiru jechuudha. Biyyoonni 2 immoo akkuma kaleetti jiru jechuudha. Fakkeenya birii Paakistaanii fi biriin Hindii akkuma kaleetti jira jechuudha. Turkii liiree fi Ijibshaan paawundii fi biriin Israa'el immoo guyyaa har'aa hin qannasee jechaadha. Biyyoonni 10 hin qannasanii jechuudha. Biyyoota 20 qabadhee dhufe keessa biyyoonni 15 guyyaa har'aa dabalanii jiru jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Amma Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechaadha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 57 fi saantiba 10 jechaadha. Akkasumas immoo karaa baankiitii baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 31 fi saantiba 50 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 15 fi saantiba 14. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Birii 94 fi saantiba 26. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 2 fi saantiba 15. Ooman riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 8 fi saantiba 90. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiba 76 jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 35 fi saantiba 80. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 41 fi saantiba 93. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa birii 35 fi saantiba 06 jechuudha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 13 fi saantiba 70
sagalii jechuudha. Akkasuma immoo Kuweet dinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu baareen dinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 16 fi saantiba 30. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yuwwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 89. Joordaan dinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 57. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 69. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 77. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82 jechuudha. Kan itti aanu Iswiis biraankiidha. Iswiis biraankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 93 fi saantiba 13. Kuronnaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 67. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99 jechuudha. Turkii liireen guyyaa har'aa saantiba tokko hir'isee jechaadha. Guyyaa kalee birrii 4 ture jechaadha. Birriin turkii liireen tokko jechaadha. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 15. Yemen rihaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 11. Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Gabaabumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee biyyoonni 7 kana fakkaata jechuudha. Gabaabumatti karaa itooblaakmaarkeetti akkasumas karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Maaliif birrii biyya sanii waan isin fudhanneef guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madabii jirtanii dinaara miti kan fudhatanii doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birrii biyya sanaa immoo paawundii jedhama jechuudha. Paawundii Beerut yookaan Libneen immoo birrii Itoophiyaatii gadi jechaadha. Baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa paawundiin illee baay'ee jira garuu kan Beerutii yookaan Libneenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birrii Yemen baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasumas birriin Paakistaan illee birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaroota keechamoo jechaadha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan doolaarii Ameerikaa fudhattu jechuudha. Anu fakkeenyaaf asirratti doolaarii 3 maqaadee Ameerikaa doolaarii jedhe, Kanaadaa doolaarii jedhe, Awustiraaliyaa doolaarii jedhe. Doolaroonni immoo baay'eetu jira. Salphumatti doolaroota keecha Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Isa saaphatu yookaan isaan herreeggatu jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 10 herreeggattu yookaan saaphatu jechaadha. Guyyaa har'aa malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasumas immoo
karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 50 herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Limneerree birriin biyya sanaa paawundiidha. Paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.